Kuno ijoolleen kilabni ijoollee Oromoo magaalaa Paaris keessa jiranii amma qaama isaanii ho'ifachuu jalqabaniiru. Qaama isaanii ho'ifachuu jalqabaniiru akkasuma amma gamatti ilaaltanidha. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee namatti tolu. Kunoo akkasin argaa jirtanidha. Akka kanatti kan isaanii qaama ho'ifachaa jiranii. Argaa jirtu yaada nagartu kuno nagartu wow akkasittiin kan isaan shaakalaa jiranii dirree isaan irratti shaakalaa jiran kun dirree ajaa'ibaati. Dirri taphattoonni beekamoo addunyaa kanaas hin beektanii irratti taphachaa turanidha. Fakkeenyaaf warra kana isinii kaasuudhaaf dirree jaraa kana isinii asirratti kan taphataa turan isinii kaasuudhaaf isinitti himuudhaaf Zinedine Zidane warri beektanii taphataa beekamaa biyya Faransaay kilaba adda addaa keessatti kan taphataa turee fi booddee immoo Maadridiin kan leenjisaa ture isiniyyuu yaadattu akka gaariitti inni dirree kana irratti taphatee tokko. Lammaffaa irratti Teerii Daani'eel Oonerii beektuu taphataa Arsenaal taphataa sarara duraa kan ta'e goolii hedduu galchuun kan beekamu biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee kan jaallatamu innis dirree kana irratti kan inni taphachaa ture. Sadaffaan Pool Pogbaa beektu. Pool Pogbaan qarshii guddaadhaan Maanchestar Yuunaayitediif kan mallatteessee ture. Booddee immoo asii Paaris Saint-Germain keessatti kan taphachaa ture. Geeba addunyaa Faransaay yeroo darbe fudhatte irratti gahee guddaa kan taphachaa ture. Yeroo ammaa kana haadha manaa isaa wajjin walitti bu'iinsa uumameenii jireenyi isaa goolamee baay'ee bu'aa kan ture. Pool Pogbaa ni beektu innis dirree kana irratti kan inni taphachaa ture. Kana malees immoo taphataa yeroo si'anaa taphataa beekamaa biyya Faransaay beektu Kiiliyaan Mbaappee maqaa Mbaappee jedhamuun beekama. Innis Paaris Saint-Germain keessatti kilaba Paaris Saint-Germain keessatti taphataa beekamaa ture. Amma sa'aatii kanatti qarshii baay'ee olaanaa guddaa ta'een kilaba Maadridiif mallatteessee Ispeeniif taphataa kan jiru. Innis dirree kana irratti kan inni taphate. Dhugaa dubbachuuf taanaan taphattoonni adda addaa kan biraanis jiru. Isaanis gara boodaattan isiniif tarreessaa. Ijoolleen keenya ijoolleen biyya Oromootii dhufan ijoolleen abbaa gadaa Oromtooti kunoo dirree sana irratti dargaggoonni kun achirratti kan isaan taphachaa jiranii kan isaan shaakalaa jiranii. Amma qaama isaanii ho'ifatanii fiigichaan qaama isaanii ho'ifataniiru. Utuu dirree kubbaan galiin immoo jiimnaastikii adda addaa hojjechuun qaama isaanii adda addaa rilaaksii gochuudhaan gara kubbaa galuudhaaf kun akkasiin agartan hojjetaa jiru. Bakka hin jiru kana taa'ee xinnoo sirraa fagaadheera natti fakkaata. Garuu aduutu ba'aa jira waan ta'eef aduu keessa kan isaan taphachaa jiranii. Aduu keessa dhiyaatee waraabuu nan danda'a. Garuu asuma taa'ee kun akka kanatti ni agartu yaada. Akkasittiin ijoolleen kun taphataa jiru. Qaama isaanii ho'ifachaa jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Amma ijoolleen kun immoo dhufanii irra dhaabatu ilaala. Nama ajaa'iba warri kun immoo ijoollee biyya Afrikaa iddoo gabaraadhaa dhufanidha. Akkanatti ijoollee sana argii wanti ta'u dhorkaa jiru. Garuu sanas ta'e kanas bira darbeen achi dhaqee ijoollee kan akkasittiin akkatti taphatanii akkatti qaama isaanii ho'ifatanii isinitti agarsiisa. Ilaalaa asii ijoolleen keenya asii taphachaa jiru. Ijoolleen keenya asii qaama ho'ifatan kana malee immoo kilabii kabiraan immoo kunuun booddee ati gamanaanii kunoo akka kanatti taphachaa jiru. Kun kilaba kabiraadha. Dirree kabiraanis kunoo gama keessa jira.
dirree kabiraanis kunoo gama keessa jira asiin kun akkasittiin ijoolleen akkasittiin mee gara ijoollee keenyaatti isin deebisaa gara ijoollee keenyaatti isin deebisaa akka ittiin qaama isaanii hojjetaa jiru ijoolleen dhugaadha baay'eedha ijoolleen kun kilaba lama naan jedhanii kilabni kabiraan ijoolleen kabiraa dhufaa jiranis jiru kilabi kun magaalaa Paarisitti kan argamudha kilaba qeerroo Firaansii fi kilaba gadaa qeerroo Oromoo Firaansii fi kilaba gadaa jedhamudha isaan akkasittiin qaama isaanii hojjetanii akkasittiin gara dirree deemuudhaaf jiru dhuguma biyya ormaa keessatti akka ittiin of qindeessanii haala kanaanii akkasitti dargaggoonni kun walitti qabamanii arguun baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa amma ijoollee xixiqqoonis taphatanii dhaaban malee ijoollee xixiqqoonis yoo agartan ijoollee xixiqqoon dirree na booda jiru kanarratti kuno dirree kana agartu dirree kanarra ijoolleetu irratti shaakalaa ture ijoollee xixiqqootu irratti shaakalaa ture isaan kunis ijoollee Oromootu irratti shaakalaa ture dirreen kun dirree baay'eedha baay'ee dirree tokko qofa miti dirree bakka adda addaatti jirudha amma dirree irra dhaabadhu kuni ilaala asitti ila kana kuni saaphana tokko saaphanni kabiraan kun achi jira kun saaphanni kabiraan kun gamatti argitu achitti saaphana kabiraa ni agartu amma isinitti naannessee kun saaphana kabiraa kabatti agartu kun gama sanas saaphana kabiraatu jira asuma keessa jechuudha darbee immoo gara garasii immoo gara gamaa immoo ni agartudha kun mooraa sana achitti dirree kabiraadha kan jiru na boodas akkasuma jechuudha na boodas akkasuma naannoo kanatti kilaba adda addaa baay'ee wanni gochuun taphachiisuun ni danda'ama kilaba adda addaa baay'eetu taphataa dirree baay'ee dirree guddaadha al tokkooni kilaba tiimii 20 ol tiimii 20 jechuun garaagarnatti tiimii 40 ol jechuudha tiimii 40 olii bakkatti leenji'uu fi taphachuu danda'udha bakki kuni kanaafuu oddoo wanti jira gara fuulduraatti mee taphattoota beekamoo kana wajjinis torbee wal agarra kana booddee torbanii addanaan gadhiisanii lakkisa gara fuulduraatti immoo taphattoota beekamoo sana wajjinis wajjin yeroo isaan hojjetan isaan bira dhaqee isaan wajjin suura kaasuudhaan maal gochuudhaan isiniin daawwachiisa obboloota koo isiniin daawwachiisa ijoolleen kun amma akka isin argaa jirtan akka itti hojjetaa jirtan argaa jirtu dhugaa nama gammachiisa baay'ee nama gammachiisa baay'ee nama gammachiisa kanaafuu isinis bakka jirtanitti ispoortii kana hojjedhaa dubbi jedhaa hojjedhaa ispoortiin nageenyaa fi ispoortiin fayyaa fi ispoortiin jaalalaa fi ispoortiin tokkummaa fi ispoortiin wallaansoo fi jedhama wallaansoo gaasa kam akka ta'e egaa wallaansoon gosa hedduudha jireenyaa hojii wallaansoo wal qabuun jira jiruu ofirratti wallaansoo wal qabuun jira nama qabaraajii wallaansoo wal qabuun jira wallaansoon immoo kan lolaammoo kan inni sitti gilla jedhan sun immoo jira kanaafuu ispoortiin waan fedheefiyyuu ni ta'a hundumaa jajjabeessaa ispoortiin namni qaamni isaa ispoortiidhaan jabaatee guyyaa guutuu bakka gammadee oolaa hojii irratti nama misoomaa ta'a hojii akka gaariitti hojjetaa dhugaa dubbachuuf taanani dargaggoonni immoo bakka hin taane oolurraa bakka akkasii kana gaafa oolanii araara kabiraan qabamanii waan hin taane oolurra isaan hanqisaa bakka biraa gaafa suusii adda addaan araara adda addaan qabamanii qaama isaanii diigaa ooluu badiirra oolu jechuudha qaama isaanii tokko seelii isaanii ni diigama sammuun isaanii ni dadhaba qarshiidhaan ikoonomiidhaan ni dadhabu gaafa ispoortii namni hojjete garuu tokko qaama isaanii jabaataa lammaffaratti gaafa hojjete immoo jabaannaan immoo ni hojjetaa hojjennaan immoo qarshii argataa isa argatu immoo bakka hin taanetti hin balleessu kanaafuu ispoortiin barbaachisaadha. Anyways tapha isaan gara fuulduraatti godhanii hordofeen isiniif dhiyeessaa ammaaf garuu asuma irratti naa gahu gara fuulduraatti waan hawaadaa isinii seenuu taphattoota beekamoo akka addunyaatti beekaman isaan wajjin illee dhaabadhee eegeen waliin viidiyoo waraabee yookaan suuraa wanti godhe isiniin biraan ga'uu yaalaa
yeroo ijoolleen kee taphatan immoo sagalee koo ol kaaseen rukutii fuudhii kan ittiin gahi itti kenni harkaa fuudhi itti kenni harkaa fuudhi itti kenni maal jedheeni kanas immoo isin dhiyeessan jedha ammaaf nagaa naaf galatoomaa bakka gaarii oolaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa.